jennee kana kanumaan jalqabna. Afaanuma keenya katabnee dubbifna. Afaanuma keenya katabnee dubbifna. Akkam jirtu hordoftootaa fi dhageeffattoota. Kun sagalee odaa maltiimiidiyaati. Dhimmoota Oromoof hanga oksijiinii olitti barbaachisaa ta'an dhimmoota Oromoon haalduree kamiinuu dursa kennuufii fi hordofuu dhimmoota erga Oromoon biyya kana keessatti akka sabaatti jiraachuu jalqabe kaasee beekaan hayyuun manguddoonii fi daa'imman akkasumas ulfi garaa keessatti osoo hin dhalatin irratti du'aa ajjeesaa hokkolaa cabaa akkasumas qaamaan hir'ataa akka hin bannee fi akka hin dagatamne kunuunsanii asiin gahan kan nutis akkasumatti tursiifnee dhalootaaf dabarsuu qabnu tartiibaan tokko lama jennee ilaallaa. Isaanis qabxii 5 fi 6 ijootu jiru. Keessahuu qabxiin dhumaa ijoo fi murteessaa amma yeroo ammaa kanattis dhaloota dhufuufis waan dabarsuu qabnuudha. Hanga dhuma viidiyoo keenyaatti nu hordofaa. Akkasuma odaa maltiimiidiyaa warroonni maatii hin taane subscribe taasisuudhaan maatii akka taatan isiniin jennaa. Viidiyoo kanallee like, share, commentii taasisuun akka jalqabdan isin gaafannaa. Nuuf taasisaas jirtu waan ta'eef galata guddaa nu biraa qabdu. Qabxiin ijoo fi jalqabaa Oromiyaa. Inni lammaffaan Oromummaa. Qabxiin sadaffaa fi baay'ee murteessaan Gadaa. Qabxiin afraffaa Afaan Oromoo. Qabxiin shanaffaa Finfinnee. Qabxiin jahaffaa inni dhumaa fi inni murteessaan qubee. Qubeen abbaa caadaa amma ittiin barreessinu kun haala salphaatti hin dhufne haala qabsoo hadhaawaa ta'e keessatti dabarfamee as ga'e jechuudha. Akkamiin qubeen tolfame? Akkamiin hojiitti hiikame? Eenyuun fa'aatu gahee keessaa qaba kan jedhuu fi eenyutu waa'ee qubee sirbee qubee eentu leellisee qubeef eentu walaleessee wallisootaa fi gameessota Oromoo lubbuun jiraniif darbanis waan jedhu tartiibaan ilaallaa nu wajjin tura. Sadarkaa jalqabaa irratti kan argannu hangaftichaa fi urjii baha Afrikaa Dr. Artist Ali Birraa Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna. Afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna. Afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Sadarkaa lammaffaa irratti kan argannu urjii baha biiftuu kan ta'e Adeeroo Adam Haruun Abbaa Baldo
sadarkaa sadaffaa irratti kan argannu urjii dhaloota qubee kan ta'e keekiyyaa badhaadha. Yaaqubeesii margee dhaloonni. Afraffaa irratti kan argannu Dr. Gammachuu Magarsaa yookiin abbaa argaa dhageettii Oromoo kan ta'an akkaataa itti qubee daa'imman barsiisuu dandeenyu nuuf eeru ammayya abboomaa ajjeese. Bana deessaa duudha dooyettoo du'odeesse baa bakkaasaaf bakka koofoo boraatti bofaaf barbaadu bareeda birraa baranaa baddus badeensi barbaadu caalaa caamaati mucaa caamaa sana kan utuu mucuu caanne cehee cuncuna coree miicee cuunfee micciiree cokorsa caffee caamaa isin cufti callisaa jagasa ijoolleen waan kana hoggaa dhageesse. Shanaffaa irratti kan argamnu adeeroo Dr. Artist Alii Birraa barnoota ammas barnoota.